فيسبوك نخيا برقا وكوريرا ايه وكوريرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورمو شير ولي ولا بالله عليك شير ولي ولا لما لبونا ما تشير ولا دفع هاوي شير قولي دافي شير قولي ديجو بليتي لنيا سنة بافنا ibsituu sheer godhi lubbu sheer godha khayrat dadar sheer godhi hajaa fardii takkaatu jira. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. foozitti hirnaa dhiyaadhu habiibti sheer godha. obboleeytii teenya tana namni taariba karaa kanatti fidanii karaa kanatti tumanii uleedhaan ittis taphatanii akka malee godhanii akkasitti kuno lubbuurra jirti. mana hakimaa geessinee guyyaa kana mana hakimaa tiin oolle doktorri amma yeroo tana keessatti guyyaa 4-5 kana keessatti akka kara biyyaa ooftanii nuun jaani. sababni isiin itti akkana taatee afaan siirra dhaga'uu dandeessanii sababni isiin itti akkana taatee obboleessa keenya sargoo kayaman jiru sargoo warra niyya obboleessa isaatuutu sargoo taariba fide obboleessi isaa jechuudha gaara kana keessatti tumee miciyyoo tana garaa kana keessa dhiigni kan taree jechuudha. dhiiga gubbaan bishaan naqatee jira jechuudha. waraqaan tun tan daddaffitti akka kara biyyaa galchitanii tan ja'amtuudha tuni jechuudha. waraqaan tun ammoo tan itti kashaafa kaafamte ooyaa isiniin argisiisa. kashaafa itti kaafamte jechuudha. siidiin akka nama filimarraa daawwatutti taana jechuudha waraqaani. sheer godhaa biliis akka seentanitti dhimma lubbuu namaatii. wanni kuni obboleeyyan keenya akkanumatti kan tumamanii ulee namaatiin du'aa jiranii sangan qabanii sargoo yaman obboleessaa maqaan eenyu? Ahmad Ibrahim obboleessa sargoo isaa dhiite garaa keessa dhiite miciyyoo garaa keessa dhiini kan taree bishaan garaan sii naqatee doktorri guyyaa 5 keessatti yoo kara biyyaa hin galchine lubbuun isii khitararra jirti jee haakima guddaa kana kashaafa kaasaa oollee jechuudha. kana waraqaani isii biyyaa tana qofa qabadhu kanumatti isiniin garsiisaa obsaamee ta kashaafa kaasan takka kunneen kiniina guyyaa kana kannanii fangasuu lubbuudhaan eegaa janii kun olaa siidii garaa isii itti kaasan jechuudha. kana keessatti nu daawwachiisan waan garaa isii keessa jiru kun arguu dandeessanii. obboleeyyan kiyya akkuma beekamutti obboleeyyan keenya kan gartee Yamanii fi Suudi Arabiyaa jidduu nama oofan ilmaan Oromoo halaaka godhaa jiranii obboleessi keenya sargoon obboleessa isaa itti direeti obboleessi isaa miciyyoo tana tumsiisee gaara keessatti akka ifiin fadhanis godhanii miciyyoo ajjeesanii fidanii jechuudha. miciyyoon haala du'aarra jirti. kanaaf sheer walii godhaadhaa sargoo Yaman biraan gaya. lubbuun miciyyoo tanaa ammoo kayoo haa taatu taate miciyyoon du'aa fi jiruu jidduudha jirti. afaan isiirra dhageessanii sargoon ammoo miciyyoon tuyyoo biyya tana keessa waa taate intalti tun intala warra afran qallooti. ka itti gaafatamu dhiiga miciyyoo tanaa isaa jechuu gandii gandatti wal gaafatan. miciyyoon dhalattuu dadar ganda kame dadar gandii itti dhalatte ganda gooro guddooti. Fatiyaa muummee jaamti. sheer godha obboleeyyan kiyya wallaahi dallaalli Yaman dhalaa teenya ajjeesaa jiran dhalaa teenya akka fadhan godhaa jiran akkana isii jirtu tana daleessifatee wallaahi laaziim jiruuma rasuulaan jirtu isii akkan jirtu tana daleessifatee hafayyaa isiin hin qabne fi harka isaatiin dhiitee garaa sii keessa akkana garaa bishaan naqachiisee garaa dhiini garaa keessa kan taree jechuudha. baatii 4 daleessifatee firraa gabbaasee jechuudha. kanaaf obboleeyyan kiyya rabbii sodaadhaadha. sheer godhaa sagalee tahaa fi miciyyoodha. samee waraqaan kashaafa kan kun oolaa kashaafa itti kaasaniis tana garaan isii keessa miciyyoo hin jiru bishaan naqatee jira. garaan isii guutuun dhiiga garaa keessa kan taree nyaattuu hin dhuytu obboleettiin teenya. sheer godhaa piliis rabbi sodaadhaadha. sheer godhaa fi biraan gayaa fi sargoo irra niyyaa kayaman jiru irran deebi'a. sargoo anniyyaa abbaasaatii wallaalee soorii gosaan nama yaamulleen dhoorgaadha. abbaasaatii wallaalee
obboleessa isaa maqaa isii irraa dhaga'uu dandeessan qaysii dhiite yalla dubbadhu fatiha Maamad Ibraahim kan dhiite isii akkana godhe jechuudha kanaaf obboleettii teessan namuu obboleeyyan kadwaaniin dandeessanis du'aayii godhaa fi sheer godhaa fi biraan gayaa fi namuutu biyya namaa keessa dalaganneef faayidoona jennee dhufne malee namaaf daleeyne yookiin namni nu illeessee dhukkubaan qabiyyaan bahin dhukkubaan biyyan nu galcha jennee hiyyaan kanaaf akkitti manaa bahan hin beekamu akkitti biyya galanus akkatti manaa baanu beeyna malee akkatti biyya gallu hin beeynu kanaaf dhiiga obboleettii teenyaa kana haa baasnu sheer godhaadha fatiyaan akkanatti kun waan akkanaarra jirti obboleessi keenya kaarra isii akkana godhee maallaqa ji'a afur guutuu isii dhaabbachuu hin dandeenye mana namaa keessa daleessifatee ji'a afur guutuu maallaqa irraa fudhatee akkana godhee kuni inninis ilmuma warra dhalootaan dadaruma dhageeffadha dallaalli faayidaan inni namaa qabu takka hin jirtu nama gandaa ta'us fira fi ta'us diina gurraacha dallaala warri jaamee karaa kana jiru akkana godhe miciyyoo tana inshallah siidiin isii kun ammoo hinaaf wasitti wallahi ana cargo godhe isiin asit darbitee galtelle dhiini isii lafatti nafu akkanatti kun olaal garaan isiin agartanii miti ilaal onnee gubbaa bakka lafee tana bishaan guuttatee bishaan nyaggaraa keessa ta'ee jira jechuudha kan gadii kan agartan kun dhiiga inni dhehee keessa kan tarse dhiini gurraachi kun kan akkanaati ani hedduu dubbatuun barbaadu haganuma ummata oromoo yoo isiin asii waa taatellee habeeku rabbuma nuti beekuu hin dandeenyu micoon garuu jiruun qabdu kanaaf dhiini isii kalafatti nafne ummanni oromoo bal'aan dhagahuu qabaa jechuudhaaf hanqanuma beeksisne akkasii ummata oromootti waan dhaammatte yoo qabaatte itti dhaammadhu obboleettii itti dhaammadhu sodaatini in sodaatiin sagalee ol fardhu ummata oromootti waan dhaammattu ol qabeen nadhiise isa ol qabee sidhiiti harka kanatti dabalata kolbuu damee akkasuma ittuma saniin qabame achi keessa sidhiiti akkana gaabaleeyyan kiyya kunooyi naminis rafee jira namni yeroo tanaa namuutu wama gargaraarra jira hin jiru akkuma wal boodaa fi deemas jalaa bahi saree akka garan qabne gosummaa ta'e samii keessa geeffadhu diqaala ilmoon namaa taduu jirtu sin aarsitu as jala dhuftee waa'ee gosaa haasoo ta'a eenyu waa'ee gosaa haasoo jira sargoo anni jaati kamiciyyoo akkana goosise obboleessa isaa shiraayik eenyu gosa namaa tuqe maqaa isaa kan namni isaa yaamuun isa yaame namitti as jalaa deemati shanyii gosummaan maraatte ummata gosummaan hidda lubbuu isaa fuute isinii saroota akkasii dhiigee isii yoonii fi isii waa taate akkana gaafata malaa dhiini ilma namaa kaduruu irra jira isa sargoo kaduruu irra jira kaammaatii bootanii intalti intala franqallootiin tala warra ala abbaadhooti akkasii dhiini isii lafatti nafu akkasitti hubadhaa eega akkas barbaaddan isiniif hin tarattara akkasitti hubadhaa kanaafuu sheer godhaa histiirii saadhaa diqaalaa kana kaas jee deddeemii waan akkana haasawee gartee miira keessa nama galchu kana dubbii nama harkaa balleessuu deema ani isaaf bakka hin qabu isa itti dhiisa isin hangees jala jirtan kun sheer godha nagayaan tura anumaadha hankaratu wallaggaati akkuma isin beektanii anillee kanaan dura xinqii baay'ee keessan ture abbaa warraa koo utuu na jiruu na duraa boqote kan isaa dajjii afur ta'e doogee isaallee deeme dhufeera amma iddana dhufeellee maatiin qaatii koo na duraa boqotte sababa birriirraan kan ka'e ammaatii laman gargaara haadha koo deemee owwaallachuuf hin dandeenye saba koottillee gabbeeyoon dubbadhe ayyoon asii galee ijoollee kana maayina guddisa ijoollee yatiima abbaan qabne mana barumsaa naa barachuu hin danda'an harka namaatti na duraa galu jedhe obsee mastaa'e dhiisee tun kanaan jiru abbaan koo illee itti na duraa dabalame abbaan koo iddatti na duraa dabalame kunoo reefuu ji'a tokko bultii wayiidha doogayee abbaa kootiillee deeme bo'ee owwaallachuu hin dandeenye utuun kanaan jiru sana hundumaayyuu obsee nan danda'a jedhee taa'atu jiru akkuma riyaa kootiin dalagadhee ijoollettii kana barsiifadha harka namaa ijoollee koo hin ilaalchisu ofii kootiillee harka namaa hin ilaalu jedhee nan obsa nan dandammadha jedhe amma immoo nan dadhabe fira koo nan dadhabe zarii koo obboleewwan kun nan dadhabe
waan biraas hin kajeelaan jiru, waan biraas hin barbaadaa hin jiru. Tiraanspoortii bichaa kutaatii daa'ima koo ijaan na agarsiisa. Daa'ima koo arguu barbaade. Daa'imni koo na duraa dhukkubsataa jirti naasuu koorraan kan ka'e. Daa'imni koo mana keemitti deddeebi'aa jirti. Haanasii fayyaa hin jiru. Nan dadhabe obboleewwan koo waan biraa dhiisaati. Maaloo yoo isin danda'ame. Tiraanspoortii narraa kutaatii daa'ima koo na agarsiisa. Dhukkubi koo natti jabaataa deema akka durii miti. Warra akka durii jettan akka durii miti ani dadhabeen jira. Dadhabee jira na qaqqabaatti. Daa'ima koo na agarsiisa. Daa'ima koo na duraan boonsisna. Daa'imni koo bu'aaru. Anillee isaan daa'ima kootiif bu'aara. Warra du'annaa kaaftamni anas ta'e reeffa sadii taqabbalee. Isa kan utuun argee dhaqee owwaallachuu jiru haala caalaa namatti wanti jabaatu hin jiru. Reeffa haadha kootiillee gabbee miidiyaa irratti hin boonye mar'ummaan kootti bu'een ol qabadhee hin taane. Hamma garuu nan dadhabee akkanas hin jala qabadhe. Na qaanessinaati maaloo daa'ima koo na agarsiisa. Daa'ima koo ijaan na agarsiisa. Yoo hundee daa'ima koo argeen du'a. Hanqarrituu wallaggaati yoo isinii danda'ame kana isinii danda'amu waan biraa dhiisaati. Namni obbolaa of jalaa qabdan yookaan namni haadha qabdan harka isin jala qabadhe kana na qaanessinaati ollan deebisinaati. Daa'ima yatiima hin qabne daa'ima abbaa hin qabne na duraa bineensa bakkeetti nyaatatu na barbaaduuf fiidduu bakkee keessa daa'imni koo waan tokko hin qabdu. Ilmaan Oromoo isin duwwaa qabdi. Maaloo daa'ima kootti nagasha. Daa'ima kootti nagasha. Awwaalaa yaani kadhatanillee takka gadi bahe rakkin amma kanarra geelle as bahe isinitti boohee hin beeku. Har'a garuu nan dadhabe hin dandeessu yoo ta'e tiraanspoortiitti makana duwwaan irraa kutaati.